Barnoota YouTube haalaan barbaachisaa ta'e namoonni baay'een kan isin beekuu qabdan chaanaalii YouTube keessan daddaftanii guddisuuf akkasuma kadhaa malee subscribe hedduu argachuuf chaanaalii keessan viidiyoo namoota gurguddaatiin wal makuuf akkasuma viidiyoon isin maxxansitan haala kamiin namoota hedduu bira gahuu danda'a afaan isin hojjettaniin namoota viidiyoo keessan barbaadu bira haala kamiin geessisuu dandeenya ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla haga dhuma barnoota kanaatti. Turtii gaarii bilbiluma keenyarraa kan nuti fayyadamnu Google Chrome dha. Google Chrome irraa erga seennee booda youtube.com jennee barreessinee search gochuun ni dandeenya. Namoonni YouTube homepage irraa hin qabne youtube.com jettanii go ka jedhu kana tuquudhaan gara YouTube seentu. Namoonni immoo YouTube keessan akkuma Chrome irra seentaniin home irraa YouTube ka jedhu yoo jiraate isarra tuqxanii gara YouTube seentu. YouTube irra erga seennee kaanee amma asirratti viidiyoo tokkoon viidiyoo isin asirratti argitan jechuudha. Viidiyoo tokkorra tuqee isinitti agarsiisu. Viidiyoodhuma Donkey Tube kanarra tuqeen isinitti agarsiisa. Viidiyoo kanarra yeroo tuqnu jala isaatti waan adda addaa nuu fida. Wanni nuu fidu all comedy related from Donkey Tube recently upload watch nuun jedheen nuu fida. Relatediin kun waan barnoota keenya har'aa kanaan wal qabata bareechee. Related jechuun viidiyoo sana wal fakkaatu kan YouTube'n filatee jala isaa kaa'e. Fakkeenyaaf namni viidiyoo Donkey Tube taphachiisee yookaan ilaalaa jiru jala isaatti viidiyoo adda addaa dhufa. Kanuma Donkey Tube's ni dhufa akkasuma viidiyoolee sana wal fakkaatu dhimma adda addaa irratti hojjetame. Comedy yeroo tuqxan akkasuma waan comedydhaan wal fakkaatu maqaa chaanaalii isaa fidee as kaa'a from Donkey Tube jedhee. Asirratti fidee waan sana wal fakkaatu tarreessa. Kun guddina chaanaalii keenyaatiif faayidaa guddaa qaba. Faayidaan isaa akka viidiyoon keenya chaanaaliin keenya dafee guddatu nu godha. Desktop saayitii goonee gara barumsaa keenyaa deemuuf jechuudha. Yeroo mara yeroo Chrome irraa fayyadamtan desktop saayitii gochuu hin dagatina. Desktop saayitii akka kompiitara yeroo gootan settingii bal'isee isinii fida. Settingii adda addaa bal'isee isinii fida jechuudha. Asumaan ergaa takka isinitti hadhaamu namoonni chaanaalii kiyyarra galtanii viidiyoo adda addaa ni dhabne jettu. Hoomiidhuma jala uploading kun viidiyoo haaraa maxxanfaman popular jedhee mata duree populaarii jira viidiyoo jira. Akkasuma barnoota viidiyoo editingii mata duree jedhuun barnoonni viidiyoo editingii qofittiin achi jala jira. Barnoota AdSense jedhee achuma jala viidiyooleen AdSense wal qabatan akkaataa moon itti guutan, akkaataa taaksii itti guutan, akkaataa piin itti guutan, yoo piiniin isinii ergamuu dhabe ka jedhu akkasuma barnoota StreamYard jedhee mata duree san jala barnoonni StreamYard bal'inaan jira. Akkasuma barnoota YouTube jedhee mata duree qaba. Barnoota laptopii jedhee achi jala ni jira. Viidiyoon shortiin kunis viidiyoon gaggabaabaan waa'ee koomentii irratti dhimma xixiqqoo waa'ee YouTube irratti kan hojjetaman ni jiru. Gara barnoota keenyaatti deemuuf profaayilii keenyarra tuqnee YouTube Studio kanarra qabuudhaan open in new tab in group goona yookaan YouTube Studio irra tuqnee yoo isin geessa ta'e gara YouTube Studio Chrome deemtu. Erga akkas goonee booda mallattoo YouTube lama nuu fida. Kan X qabu fuula irra jiru kan diimaa qobaa jiru kana irra tuqnee gara YouTube Studio Google Chrome deemnaa jechuudha. Google Chrome irra yeroo deemnu hoomii keenya akkanatti nuu fida. Mallattoo settingii kana kan nuti tuqnee keywordii keenya keywordii YouTube keenya irratti sirreeffannu jechuudha. Mallattoon settingii kun ni jirti bilbila keessan harka bitaa irra dhuma irra jirti. Mallattoo settingii kana tuqannee gara settingii deemna. Mallattoo settingii kanarra tuqnee gara settingii erga deemnee booda general channel upload waan adda addaa nuu fida. Mata duree kana jala channel ka jedhu kan nuti fayyadamnu. Generaliin kun bakka maallaqa kaffaltii keenyaati. Channel ka jedhu kana irra tuqanna nuti. Channelii kanarra yeroo tuqnu Basicii jala biyya jijjiirrachuu waan adda addaa jira. Akkasuma advanced settingii jala settingii adda addaa jira. Kanaan dura sirriitti barsiiseen jira. Basicii jala keyword waan jedhamu jira. Basicii kana jala keyword waan jedhamu jira. Wanni chaanaalii keenya jechoota chaanaalii keenya wal fakkaatan afaan nuti dubbannu wal fakkaatan akkasuma hojii nuti hojjennuun waan wal fakkaatu jechoota maqaa chaanaalii keenyarraa eegaluudhaan tokkoon jechoota sana qoodduudhaan addaan baasaa irratti barreeffannaa jechuudha. Anamma haga ta'e qofa kan asirratti barreesse waan afaan Oromoo waan hin barsiisaa jiruuf barnoota YouTube barsiisaa waan adda addaa jedheetani. Mee chaanaalii biraarratti immoo isin haa agarsiisu. Chaanaalii waan entertainii hojjetu irratti chaanaalii kiyya lammaffaa irratti immoo isinitti agarsiisu. Chaanaalii kanarra ergan seelee booda innis keywordii kana jalatti waan adda addaa of jalaa qaba. Isa jalatti maalin barreeffadhee jira waliin ilaalla. Advanced settingin featurein akkuma jirutti jira. Basicii kana jala
Oromo Techno, Oromo Technology, Techno, Ethiopian Music, Oromo Ethiopian TikTok, Oromo Music, Oromo TikTok, Oromo Prank, Oromo Drama, OMN, United Oromia waan adda addaa barreeffadheen jira. Jechoota kana babarreessine itti ida'u ammallee. Jechoonni kun faayidaa guddaa qabu chaanaalii keenya. Faayidaan jarri qabanu tokkoffaa namni yeroo maqaa sana maqaa asirratti babarreeffanne sana sarchii godhu carraan inni viidiyoo nuti maxxansine argachuu guddaa ta'a. Sirba afaan Oromoo, sirba jechoota adda addaa waan hojii keenya walitti dhihaatan. Chaanaaliin keenya sunis gara afaan Oromoo ta'u yookaan warra Amaariffaatii ta'u warra gara itti dhiyaannu irratti jechoota tokko barreeffannaa jechuudha. Haga qubee 500 nu eeyyama. Bakka kanarratti kan nuti barreessuu dandeenyu haga qubee 500 barreessuu dandeenya. Kanaafuu itti tarreessinaa jechuudha. Jechoota adda addaa keessattuu maqaa chaanaalii namoota bebbeekamoo fa'aa namoota chaanaaliin jala beekamaa ta'e asirratti barreessuun ni eeyyama. Garuu viidiyoo tokkoon viidiyoo gadhiifnu jalatti garuu dhorkaadha. Afaan Oromootiin barreessitan haddii kanaa miti. Garuu warra afaan Ingiliffaatiin hojjetu ni beeka dhimma viidiyoo irratti dubbatamaa jiru qofa kan isin barreessuu dandeessanu akkasii taagii jechuudha. Garuu kiiwordii kana jalatti waan akkasii barreessuun viidiyoo sanaan geessee walitti isinii makaa deema. Yeroo chaanaaliin keessan maqaan Abdul App yoo ta'e kiyyoo Abdul Appin wanni Abdul App irratti kiiwordii keessatti guuttadhe yeroo namni waan sana sarchii godhu dhufee bahaa jechuudha. Amma Abdul App jedhee asirratti barreessee shimee maan haa jedhu qoodduun kaa yeroo maqaa tokko barreessee ka'e qoodduu yeroon kaa'e inni nu achumaan qobaa kaa. Jecha tokko barreessitanii qoodduu keessu jecha tokko barreessitanii qoodduu keessu inni nu qobaatti baasaa deemaa jechuudha. Erga akkanatti qubee barbaannu hunda barreessinee kaane waan feene haga qubee 500 erga barreessine kaane seeviin kun ni jira. Seevii kana tuqnee seef godhannaa jechuudha. Saatii feene dhufnee itti da'uu irraa hirrisuu ni dandeenya. Sanaan booda chaanaaliin keenya kiiwordoota kanaan dhufee bahuu danda'a jechuudha. Haala salphaa ta'een kiiwordii keessan sirreeffadhaa. Hundi keessanuu waan salphaatti sirreeffachuu dandeessanii hundi keessanuu waan haddii kana nama dhibuu miti. Haala salphaa taheen haala kanaanii kan isin kiiwordii keessan kiiwordii yuutuubii keessanii itti barreeffachuu qabdan jechoota babbareedoo isin caalafee kanatti fakkaatu jechoota ajaa'ibaa kana itti barreessuudhaan akka chaanaalii keessaniin yuutuubiin wal isiniif qabsiisaa deemu namoonni diraamaa daawwatan akka jarree achumaan chaanaalii keessanis argatanu subscribe illee hedduu isinii fida akkasuma chaanaaliin keessan guddataa deemaa jechuudha. Viidiyoo suggestionidhaan waan adda addaatiin wal qabsiisaa deema. Akkasuma yeroo viidiyoo maxxansitan descriptionii jalatti waan adda addaa barreessu. Akkasuma viidiyoo duraanii irratti sirriitti barsiiseen jira akkamitti akka viidiyoo itti maxxansuu qabnu yeroo maxxansinu akkamitti akka aadii taagii itti barreeffannu bal'inaan ni jira. Viidiyoo duraanii keessa deebitanii haala salphaa taheen amma wanni isin rakkisu hin jiru. Viidiyoo duraanii salphaatti argachuu dandeessu na jala. Barnoonni keenya har'as kana fakkaata ture. Akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.